Asli Avoin alilla yodan inatti badan abdi yaatille hundi keessan olamaawwanni kennallee ummanni jala kana jirtan namni kuma diinamii wayii Lakki si galatooffanne jenne sitti hin badan ho'i fi siitoon si galatooffanne galatooffanne. nama tokko walwaama abdi raggaasarraa yaada kana irra baasiti ustaad xaalibuu naatiin sabneeti gara walwaamaa gatii jedhanii fi aslii dhugaa dubbachuu fi abdi nu baasa. Abdi dubbataa dubbachaan jira. Aslii kiyya dhugaa dubbachuuf ani waan biraa kallattii biraa biraan gaafa namni waan kamiyyuu naan jedhu nagama sagaleen koo dhagama ustaadatti hin dhagamu na fakkaate malee sagaleen kennutti aan wannoota aduu gadiitiif ilmi namaa kamiyyuu yoo na lole ilmi namaa kamiyyuu yoo natti darbe ilmi namaa kamiyyuu yoo na miidhe wallaahi dantaa isaatti hin qabu sultaan na beekaa jechuudha. Nin aara nin dhiisa wallaahi kanan gubadhee sitti aare asli ijaan arguu gaafa ni asii ilaalu bineensa natti fakkaattu inni illee obboleessa isaa duuba jira jettee poostiin ati goote sun wallaahi garaa kuna gubirri irraa fuudhee asli wallaahi maaliif jennaan islaamummaa kana keessatti ani akkan ta'e anumaa beekaati nan beektu laan irratti na beektaa fi warra natti dhiyoon na beeka wallaahi. Hindeema ka jedhe sanii? Hindeema ka jette sun wallaahi amma ati akkas naan jette ajandaan isin torban guutaa sa'aa turtan amma kana qalbii koo nan cabsine sababiinsaa ay qalla dimba islaamina hin qoofamu islaamummaadhaan dhugaa dubbachuudhaaf. Sababiinsaa ammoo waa hedduu jette dhimma ajandaa kanarratti waan meeqa jettaa jechuudha mikee beekna gaa ulfaataadha kabbaan na dhiista siin irraanfatta siin dubbattasi kun kennaa keedha. Abdi yaamaan tana dhiifamaan fixa. Dhiifama gochuun hin kaase malee antini freedom speech nama dhiisa dubbadhaaf. Innaasa kanaa fi waan akkam qoosuu dandeenya waan kan irratti qabsaa'uu dandeenya. Bakka tafaawula namaan badina amma danda'ametti namni kam abbaa barbaade haa kafaru abbaan barbaade haa amanu abaluu akkas ta'a jettee namaa raagina. Innaasa kanaaf xiqqoositti mufadheen ture rabbi sii fadhiisoon illee sii dhiisera qaalii afaan oromootiin. Bareedaadha bar. Jechuun qalbii nagaati wanna wayituun qabdu bar. Abdiyyee ustaadonni kennallee waan isin beekuu qabdanii anamma abdii kana hin beeku wajjin nyaanne biyyan jiru walitti dhiyeenya hin qabnu. Akka nama kamii miidiyaa fayyadamuu kamiitittuu informeeshina warra profaayilii isaanii haay ta'anii warra mootummallee miti mootummallee informeeshina kaadilee nama kamiituu hin qaban. Akka informeeshinaatti ka olomaa'ota ka sheekota ka warra daawwaa godhuu ka warra kaadilee irra anything warra 100,000 olii kanneen dallaalota kana informationan nagaa jechuudha. Kana miidiyaa fayyadamu tokkotti backgroundii qoradhaa jechuudha. Hin jarjaruwan tasa aareen harkaa baa malee. Waa'een abdii kun na bira erga dhufee tutturee ergamoo dookumentii akka dookumentiitti qabadhee Juun 18 moo 16 asirratti dheengadi sin agarsiise. Guyyaa 10 obse an amma nama imaana qabutti uf beekayyu. Wantoota naan jedhamaa turan san keessaa ganama lammataa yoo obboleessa bakka naan jedhanitti argu hagam odeeffannoon sun dhugaadha. Homa jedhu maxxanse malee jibbiinsaa miti isin galeemi. Ani immoo gizee isin dhuftanirraa immediately hin araarameeyyuu ani dheengadda gizee isin addisuu fi maali abdii wajjin dhuftan guyyaa dheengadda wallaahi algaan kun gadi hin cinne fooqiin kun asii olin na utaan. Because bada waraqama kana way ummata kana wal na buusu piriinti godhanii homan jirre achirra natti kennanii waan jedhu qaamni kiyya na hollataa ture. Yoo dhufeetiniin wanni an jedhaa ture isin fidda walitti galu baay'ee gammade qabsoo keessatti bar yoo waan barbaaddu san argatte hin gammadeen. So wanni kuni ani yaanni kiyya abdiin hin fayyinii miti abdiin hin gargaaramanii miti. Ani abdii yoo na beekuu baatillee wallaahi namni an kophaa kiyya gargaarsee makiinaa 2-3 qabu mana qabu meeqa jira kaarra ani hiyyeessatee amma salaamataa fuun nan dubbifne baay'ee jira ijoolleen dhukkubsatee eega rabbiitti uummata kana bira sagalee ta'ee fi fayyan. Kaarra tuffiif nan dubbifne shaayii an dhugun dhuyna jira wallaahi warri makiinaa kana qabu mana qabu jira jechuudha. Birrii sanirraa fayyarraa haftee fi birrii san rabbi keessa barakaa kaa'eef jechuudha. So ani maal inni uf beekan waggaa 10 waan kanarratti experience qaba yeroo gargaarsa ho'i godhamu viidiyoon aktiidhaan gaafa hojjetamu hin shakkaa waan san. Amma ani waan hunda caalaa dubbiin dhumaa dhiifamaan dhumatte abdii jala akka deemu kana godhe maal inni viidiyoo eedara akkana godhatee waraabesani maal gara jabinne akkana
za'akti kun rifaatuun jedhamu jechuudha. Barmuun dhukkubsatee baay'ee dhukkubaa hin dandama. Ammaafuu fuula duraaf gidee namni rakkate yeroo rakkoo nama sanii himtan rakkoo matanii maamalee aktii garagaraa kiliippii kun muuziqaa miti. Kiliippii garagaraa yoo itti dabaltan nama rifachiiftanii kabalee isin shakka akka anaa kun jechuudha. Isin shakka isin jala deema. Maaltu deemaa jira waan kana keessatti miidhamuun abdii dhugaadha. Dhibbaan dhibbatti walii galla. Balaa ibiddaa rabbi namatti qabi balaa ibiddaa balaa bishaanii balaa konkolaataa kana rabbiin balaa tasaa kana rabbiin nama rabbuusin isuu hunatu no. Garuu yeroo nama gargaartu zaahiruma jirtu san namni kun baay'ee miidhame hin dhukkubsataa afaanumaan dubbadhu akkana gootee akka warra yuutuubara jennaan xirixaaree biraa fida. Gaafa wanni wayii ka'e mootu akka dafanii baakgiraawundii waan sanii qoratan nama godhachumaa malee wallahi ani keessa kiyyatti ka rabbiin natti quba qabu abdii minamuma jibbu kamuu qabu afooyna illaahi barreeffama hin sirreessan rakkoon hin jiru sirraa'ee barraaya takkitti iyyuu taanan afooyna illaahi jechumaan hundi keessan jaalattoonni abdillee ummanni islaamas ummanni oromoos ajandaa kana isinitti banee guyyaa torbaan tokko jireenya keessan dhabdani namni bar jaartii dhiisee osoo na dhaggeeffadhu jaartiin jaarsa dhiiftee nama silkii ujjala kaa'ee silkiin itti dhoyu ka'ee jira silkiin chaarjii dhaggeeffatu ajandaa kana sa'aa 10 yeroo jalqabaatiif irra ture sa'aa 10 xiiqii qabaan ammallee qaayidaan kiyyoo namaa wallole yoo dafanii namni sun harkan kennatin baay'ee gidee namaa wallolu ajandaa harka na kennachiisu itti seenuwan qoradhee tursiisee seenaa dimdee tirii namni sun hanqabnaan dafee harka kennatee dubbii uummata irraan gabaabsin nama jalaa deebi'uun beeku. Ifidensii qabadhu malee namatti hin bu'u. Gidee biraatti fuyyoo tasa rabbiin karaa waliin nu fide tasa waa suuraan keessan maxxannaa yookiin waan keessan haasofnaan karaa keessaa dippiloomaasii asliiyyee ani waa takka komishiniin barbaadu wanni adeemsa sun sirriidha garuu laashibal naan jedha haganuma fedha baran amanuma san fedha waan ta'eef gidee biraatti fi sirreeffannaa inshaallah warri zanii natti badda waan kanaan Afoona illaa waggaa 10 biyya asiran na beeytanii tasayoo namatti walitti bu'ee garaa reebuutti nama jiraan deemu amala kiyya suni rabbi nama walitti nan buusin abboo rabbi waan kanarraa jiru bara bala biraa rabbi habanu nama walta caqaacaqoo ifanne afoona illaa hundumaafu. Osoo ustaas xaalibuun hin dubbanne Abu Sabraddiin amma araaramne waan ta'eef waan amma doktorri kaasanii fi haqiiqaa dubbachuudhaaf an Itoophiyaa jiraachuu miskiinummaa kiyyatu na rukuchiise malee waan kana jalqabarraa ka jalqabe doktor amma dubbiin xumuramte yoo lolillee rakkoon qabu jalqabarraa waan kana miidiyaatti galfite doktor Asliidha. So fiduun sunillee khayrumaa fi milkaa'eera milkoofne ta'ee yaada. Laakiin suuraa an akkanatti ka'e sun namaan na kaasa yaa doktor akka abbadu fi miti. Wallaahi suuraan sun miilee 20 meeqa fixe obboleessa kiyyaati. Suuraas akka laafa laalte malee suuraan sun seenaa kana keessatti wallahi billahi garuu namaan na kaase suuraan sun haalli abdiin gaafas itti miidhame ar'allee yoo yaadatu imimmaantu na qaban akka jibuuf miti garuu suurichi mallaqa baay'ee fide alhamdulillahi rabbil alamin suuraa san galateeffachuu qabda ilmaayuu mana keessatti maxxasitee kaayuu qabda malee shari'a dhorkaaf malee mana keessa fannisachuu qabda malee suuraa rakkoo meeqa fure kana bifa kana hatta gochuun sirrii miti alaa kulli haalin yaadni amma ummata kanatti doktor Saaxaalib dubbadha. Ammadha wanni nuti goonu haasofni bareeda dhufe irruma deebi'uudhaan rabbii hawaasa keenya qalbii isaa walii galchee nama wal jalaa deebi'u nu taasisee nama walii dhaga'u nu taasise waa qarummaa teennaallee collummaa teennaallee miti tarabbii keenyaati jechaa tana beekuu qabnaa dura dursu alhamdulillahi rabbil alamin itti aansuudhaan wanni gabaabbinaan asirratti dubbatuu barbaadu waa lama sadi tokko namni asbooda rakkataan ni dhufa kana doktor Asliyatillee bareedaa kiyya dambinna dhageeffadhu gabaasni ganamaa galgala sigaa waan taate wanni tokko rakkoon hawaasa tokko yoo sibira gahe waan sibira gahe san osoo koree tartiibaa ittiin goone dhuunfaa irratti dalagaan dalagamu kamu amma booda akka sibiratti hin argamne
Tana amaanaa si bira kaan. Isii tana karaa kanaan. Inni lammaffaa hawaasa kiyya. Namni gama diinii nuti amma akka lakkoofsaatitti osoo lakkoofne nama 60 hedduu 50 jechuu dandeenya. Paastaroota yoo diqqaate ani Sidaama irraa naannoo paastara 30 wayi nama gurguddaa hooggansi akka kibba Itoophiyaatitti Sidaamaatitti itti aanaalleen warra chaarchii 40 dhibbaa ho'i qabullee biratti islaamahanii jiran. Amma wanni jiru haqiiqatti irra caalaan rakkoon hawaasa kiyyaa nam tokko yoo gamana dhufee jedhe yookaan waan tokkotti yoo dhufee jedhe yookaan immoo yoo jaalannee jenne hadhuma waan san faarsutti seena. Wanni kun ammoo rakkoo uummata keenyaa ta'e. Hawaasni kun maal jedhanii namni duubaan nu hamata. Awwala namatti fiigaadhaan lamuu qabee namaan fiigaadhaan sadaffaa gatee nama biraa fiigaa jedhan. Wanni kun ta'uun qabu namatti illee fiigutti suutuma haa fiignu. Qabneellee namaan fiiguu san suutuma haa fiignu. Nama tokko yoo rakkoolee argine jarjarree biraa fiiguu sanillee suutuma haa fiignu. Sadiin irratti spiidii kenna jiddu magalee isa haa goonu. Isii tana akka fayyadamnu amaanaa isin bira kaadha. Waan nama tokko ganama khairii dubbannee galgala akka hamtuu isaatiif akka hin jarjarree waan san walumaa galatti isin bira kaatu barbaada. Inni sadaffaa rakkoon tokko hawaasa biraa yoo isin bira gahe waan san gama sooshaal miidiyaatitti yoo humna keessanii ol ta'e malee naannoo sanitti beekatu jira. Hayyuu qabna, ulamaa qabna. Dura dursoo badada reeffaanaa torba gara galchaniin hawaasa kiyyaa sun hujii irra haa oolu.